Adamaleen tolanii adumaanii bareedinii ati aadaa biddeena irraa nyaatanii ni boobanii. Adamaleen tolanii adumaanii bareedinii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Arraan tana hiraadhaa bizzaa godhatu deemna. Dassaa kiyyaa bizzaa xalabatee arraan tanaa dura zayitii qalasa takka xiqqishaatti naqa. Soogdaa sokorallee barbaadetti godhatta. Zabaadiillee itti godhatta. Dura kaameeratti godhatta. Zabaadiitti godhatta. Namni zabaadiin feene aananis itti godhata. Aan zabaadiidhaan itti godhadhe. Ka barbaadu ammoo aanan itti godhata. Amma kaameeraa zabaadii zayitii xiqqisha itti godhe amma niin jiisa. Naa wajjin turaan isiniin ja'a. Nunu akkanumatti hin jiisa. Akkamitti jiisus akkanaa. Saniin booda xiqqishoo hoggan akkanatti jiise booda niin teessisa feestaalatti malee. Saniin booda maaliin godha? Naala kunu akkanaan ittiin jiisaa. Akkanatti hin jiisaa. Saniin booda feestaalatti mareetiin kaayaa hoggaa inni bahe booda suugoodhaan godha. Suugoo hoggaan godhe booda suugoo lafaan kaayadha. Ajinaan ammaan tana ajine kana hoggaa bahee sanarratti nadda bal'ifadha. Saniin booda suugoodhaan irraa bal'isa. San booda hoggaan suugoo bal'ise booda jumnaadhaan irra firfirsa. Jumnaa hoggaan irra firfirse booda akkuma agartan shonkortii biibaar timaantiim qaccee cireetiin gubbarra firfirsa. Saniin booda hoggaa nyaannu nu agartanii isin daawwattootaaf hordoftoota keenya ta'a akkasiitii. Egaa akkuma agartan daawwattootaa fi hordoftoota keenya ummaan kunootii kooshaa jiistee mikkaatti marsitee achi keessi hanga daqiiqaa 15 daqiiqaa yoo kan fakkaate nussaa ni taa'a. Nusa sa'aa jechuu kiyya daawwattoota keenya. Ammoo wanni isin irratti xiyyeeffatuu qabdan akka gaariitti jiisuudha. Maaliif yoo akka isinii tolu feetan akka gaarii jiisuudha. Isinii jaa daawwattoota keenya nooti akka kubbaa gootee ummaan tiyyaa deebitee nooti akkatti isaan irratti adda banaa jirtiin isinii jaa. Xiqqoo isaan irratti illee banuun nama dhibaa. Egaa akkatti banaa jirtii daawwattoota keenya ummaan tiyyaa. Akkuma isin agartanii nu faana turaan isin jaa daawwattoota keenya. Ammallee gizee adda bal'iftaan xarafa isaan irratti illee mamaxxansaadha. Maaliif akka gaariitti akka adda isiniin buhuu fi nu faana turaa isin jaa. Maxaa nyaanne takka ammoo keessummaa gootee kanarra qalliftee gootii ummaan tiyyaa. Kunootii ilaalaadhaa. Isin jenna daawwattoota keenya. Amma xiqqishoo wada suugoo irra buusuu hedduu ummaan tiyyaa. Faana turaa isin jenna. Kunootii suugoon amma isin irra buuftee fi suugoolee baay'ee nama dhibdu. Shonkorturaa fi timaantiin quubbii barbaree irra buufattee diimafattaa akkatti irra buufattee irra dibattaa daawwattoota keenya. Egaa viidiyoo kanallee dhiirtii ilaaluu kan mala. Dhiirtiin fuune fa'aa akkatti mana isatti yoo godhatan akka isiniin dhibuu isiniin jaa. Akkanuma godha akka bas yoo isin akkanumatti godhatan jaartii fuudhuun isin fe'isuun isin jaa daawwattoota keenya. Kanaafuu nu faana turaan isin jaa.
egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya ammaanti amma jubnaa irra wanni godhaa jirti. Jubnaa afaan oromootiin maaliif? Jubnaan beeynu daawwattoota keenya afaan oromootti ta'anii bakka jubnaa ammaanti gosa lama bittee maaliif an gosa kaan gosa ammaanti jaalatu san baay'een jaaladhu. Amma kan ammaanti irra firfirsaa jirtu kun gosa naan fedhu ta'isii ammoo kophaatti irra firfirsiifattee afaan wallaalama. Kophaatti irra faffacaafattee nootii laalaadhaa nootii karaachi aanuu sanii irra facaafattee ammaanti jubnaa nootii kanumaa agartan biicaa kana kiyya adiidhaa kanumaa kiyya biicaa sanii akkatti irra farfeessattee sangaa daawwattoota keenya amma foornu mana koo qofaatu waafee daawwattoota keenya hanga foorni nu faana turaan affeerraa keenya. Egaa foorni waan mana keessaa hin qabneef waan foorni ala kaayan alatti maallaqan keessa kaayannuuf suutaan bitatan suutaan bitatan isaanummaa beekamaadha. Saniif isin waruu adabnee ammaan tanuun ammaan keessan guddaa irra firfirsaa jirti. Ammallee maali biibaar timaatiin qacceedha. Qaccee irra gootee qaccee waan xiqqisha gootee maaliif waan keessaa nama gubuun feenu. Siniifuu nu faana turaa isinin jennaa daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya kun kana fakkaataa gisee foornii keessaa baafne foornii silaawuma manuma godhatan wayii naasuuf foornii xiqqoo nama jalaa gugubdii isinin jenna. Nama jalaa gubdii garuu ati kun gubateen kana nuunu mi'aawa baay'ee hedduu takka namatti tola isinin jaa daawwattoota keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya arrakuma agartan gaa hiraata bizzaa godhannee busayee salaan jedhin gamma jira jirtuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan chaanaalii Dursaa Orooti yookaan immoo Dursaa Amiinii. Tikichi mee Dursaa Oroodha. Dursaa Amiin maal si godhame jabbaan fedhiis. Yella Dursaa Amiin kalaas tana. Dursaa ni taachuu yinaa. La Dursaa. La wala Dursaa. Dursaa Anisa jechuun yinaa reeja abar mucaa darsuudha jalaan kuttoonni takkaa'u. Dursaa Anisa jechuun yinaa ree umma. Dursaa Anisa umma bismillah jee akkasitti muranii aruma. Yeekan murasa. Kesumbisaan kiyyaar. Adi rakkoon qabu. Jumnaan kiyyaar sunummaa. أنا ما أشتري الجبنة هذه. تكاي مربى هم ماي. تكلم مربى هم تكلم. تكلم مربى هم. إنها داجين ده ده. أنا نداوت هنا. ما داجين. إيش الرافع قروات الرافع زيتون وان جام تقوت الرافع قروات رفع. ورا بيارا باترني بيها. Takasiti daawwattoota fi hordoftoota keenya maaliifin godhee irraan tana biyya kana irraata dursa xiyyaatiitu xiqqisho dhiirina jira irratee ni waanummaan dhiiga deebisuu yoo jiraate jee kanumfaa godhu waanumaan godhuun dhabeeti kana godhee takasiti daawwattoota fi hordoftoota keenya haa nyaannu isiniin jecha.
daawwattoota keenya viidiyoon keenya ka'arraa kana fakkaata hanga viidiyoo birootii walitti deebinu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فولتان الجرة شبعنا. Allah tinjiro goda omale lambe natinanjati Allah timbali sada omale lambe natinanjati